warahmatullahi wabarakatuh ya jama'a kam jirtan naguma baga jiraatanii jira galanni rabbiin badini galatoo maashii warri subscribe amannaa gootan subscribing kan koo irraa kakkaariyu nama narraa deeffataara ta'ee subscribe youtube irra narraa deebisaara ta'ee rabbiin sana beeku siniin jedha ana akkasiniin jechuun barbaada galatoomaa ammallee moo barichaati subscribe naa godhaa like naa godhaa komintii lena barreessaa isiniin jedhashi yaani dubbinan dubbadhu isinillee fayyadu ta'e walakin wanti sinaaf gootanu isin biratti qallaaleedha jechuudha subscribe gochuun isin biratti qallaaleedha ana ammoo na fayyada isinii galee ana na fayyada dubbiin kan koo isin fayyadu ta'e isin gina na fayyaduu ni dandeessan wanti isin beekuu qabdan anis akkuma kanatuun eenyu maal keessan iyyuu layyeen deemeetaniyyee subscribe isinii godha isinillee subscribe naa godha like naa godha naaf guddisaa isiniin jedhashi akkaawuntii koo kana YouTube koo kana geessaati kuma tokko nagaa bi'an sama kuma tokko gayaa amma kaffaltii eegalutti bareechee isin garachuun barbaada amma dhaqee sa'aatii kuma afur subscribe kuma tokko ga'utti jechuudha kanaafuyyuu na jajjabaadhaa yaabboleewwan koo kana sin kadhachuun barbaada anis illee ofin saasadu ofin subscribe isinii godha like isinii godha ooma hundayyuu isiniif hin godha isinillee moonaaf godha asbaa keessan jira moo asbaa keessa taayitan akka sagalee isinii tokko viidiyoo isinii godha lala nataanki lala shaanii jechuudha tokkuma inni maqaan isaa sun kaameraa akkana dubbatti gargalchuu barbaadu beekuun jettanu magriiba salaatamee kaara garuu ni ija ifaarra jira malee as keessan jira ati sana nana bulawwan koo akkuma argitan mee adara subscribe kana naaf guddisaati asuma keessan baasaa beessa kooti yaadeera subscribing kan koo kuma tokko illee kuma lama ga'e kaffaltii eegalee jennaan anasii biyya kan kun gala kana keessaa ba'e jechuudha biyya abbaa kun gala maatii kootis yaadeen tura hojiinan hojjedhu summa akkuma argartanu kana bakka asxallee wayiiti nama jibbisiisa bargit hojiin nama jibbisiisan jedhamu hojiin bareedaadha nama jijjiira walakin yaa jiramtiire yeroo dheeraa waan tokko irreessa tokko minaamin kunniin na bukkeedhaanis gargaarsa na barbaachisa gargaarsa naaf godhaa isin jechuun barbaada gargaarsa moo birrii naaf gochuu miti waa naa kennuu miti gargaarsi isin naa kennitanu subscribe naa gochuu like naa gochuu akkasumas komentii gaarii naa barreessuurraan kanaan support godhaati YouTube koo naaf guddisaa isin jechuun barbaada akkasumas immoo anillee moo isiniifan godhaa isiniin gargaara miknaatuum ani isin gargaaruudhaani wanti narraa hafun jiru jechuudha ani kaffaltii ittiin kaffaluun YouTube kan koo subscribe gochuudhaaf deemee bituu nan barbaachisu kaffaltii itti kaffaluu nan barbaachisu shabaka watee kan madaamiiti ana biratti jechuudha ana isinis akkasumatti yaadaatii kana naaf godhaa isiniin jechuun barbaada subscribe naa godhaa YouTube koo adaraa naaf guddisaa viidiyoo koo illee erga deemaatii yaaddeenaati hundumayyuu naaf laalaa miknaatum sa'aatiin akka inni takkatu naaf guututti jechuudha isinii galee sa'aatiin akkatu naa guututti viidiyoo kootis erga deemaa naaf ilaala hunduma isaa jechuudha salaacha gizeefaa hojii qabdanuu warri sagaleen kee kun dhaggeeffattan yeroo faa hojii qabdanuu zimmedhaati viidiyoo koo tokko banaati mana koo keessa galaa viidiyoo koo tokko banaati ወይ ደግሞ ስልኪን keessan ጊዜ ለፈጅሩ በናዲሳ ባያን ሰገሌ kan ኮደገፈቹ ጅቡ ዲሱ dandeessani ወይ ደስ ሲንጀቹ ዲሱ ደንዳ bas ግዴታም ተደገሬ kan ኮደገፈቹን በናዱማ ስልኪ kan keessan ሰገሌ ገዲ ቀባቲ ዲሳ ባ ከዛ ዞሬ ጊዜ ቪዲዮኒ እንደዩ በበኔ ጭፌ ጀቹን አና ሳቲና ለካራ ስኒንማ ናብ ገርጋርሳ ሲናው ጎተን ጀቹን ana biratti moo naaf gargaarsa sunni miknaatum sa'aatiin akka takkatu naaf guutuu naa godha waan ta'eef anna miidhamtanu gizee akkanuma taa'aa jirtan gizee waa tokko illee gochuu irra hin jirre yookaan immoo ergit gizee taa'aa jirtan itti fayyadamtanii sa'aatii keessan gizee silkiin keessan akka lafa taa'aa jiru tokko YouTube koo keessa galaati sagalee koo tokko yookaan viidiyoo koo tokko banaati dhiisaa viidiyoo koo tokko banaatis silkii keessan sagalee gadi qabaatii dhiisaa yaani kaza like gootanii yoo dhiistanii ofii isaatiin banee qayyare yoo cufatee jedhe biyaansa daqiiqaa 20 daqiiqaa 30 naa laalee namni tokko naaf dabalaa deemichuudha sa'aatiin kuma afran sunni naa guutaa deema gatii kanaan naani viidiyoo kan kootis naa ilaalaa like is naa godhaa subscribe is naa godhaa support naa godhaa shabulowwan koo
yaani hundi kan keessanii jechuudha. Na gargaaraa gidda kanaanii naaf guddisaa yuutuubii koo kanaa jireenya koo akka gizeen hundummaan keenya jechuudha wal gargaara. Anis isinin gargaaraa isinis na gargaaraa. Walii wal gargaarreeyyi waliin wal guddifnaa isinin jechuun barbaada shobboloowwan. Walii wal gargaarree walii wal guddifna. Isinis na gargaaraa anis isinin gargaaraa. Isinis subscribe na godhaa anis subscribe isinii godhaa. Isinis like na godhaa anis like isinii godhaa. Commenti gaarii na barreessaa commenti gaarii isinii barreessaa. Kanaatu ana amantii namaatti hin bu'u amantii namaan ga'u amantii kan koo keessas deemee namaa walitti hin bubuusu jechuudha tokko. Zarii namaan tuqu zarii kan koo keessas gandummaan hin dhufu gandummaan isin dhufinu. Bakka nagaadhumaan karaa keenyaaf akkaataa keenya qofaan deemna jechuudha. Osoo karaa namaarra hin deemin karaa keenyaaf akkaataa keenya qofaan waliin deemna isiniin jedha. Akkasitti hundi kan keenya iyyuu bukkeedhaan warreen banannes banadha akkuma keenyaa kan yaani an banadhee waatti fayyadamee argee miti gargita namni itti fayyadameeti kan jireenya ofii jijjiiru. Kanaafuu waliin fayyadannee guruppiidhaanne guruppiirraan walii subscribe walii gochisiifnee taraadhaan walii goonee istokoo goona isiniin jedhashi. Taraadhaan subscribe walii gooneeyyi silkii keenyaan birrii hojjechuu eegalla hundi keenya iyyuu. Isinis yeroo gabaabaa keessa kaffaltii bakka tokko qabaattanii gara biyya keenya bara biyya ofiitti galuun nama rakkisu. Amma wanti biyya ormaa keessa yeroo dheeraa nu teessisu asii galee dingata yoo rakkadhe asii galee dingata yooni ammoo wanta harka duwwaa fi iddoo wanti wajjin ammoo achi deebi'u ምናምን isa kana yaadnee jechuudha. Kan keenya amman maali yaada beeksisa kootti nan galee gisee yaadee kedhe maaltu fuuldura koo dhufa beektanii yaa jamaa yoona asii galee rakkadheeoo yoona asii galee ammoo dingata hojii dhabeeoo hojii waan an hojjedhu yoon dhabeeoo yoo rakkadheeoo ammoo harka waggaa kana hunda biyya ormaa keessa taa'ee ka'een harka namaa keessa laala ammoo gargaarsa namaan kaddaa gargaarsa namaa kadhattan iyyuu namni gargaarsa isinii godhu jiru yoo fi isin dirqa barbaadu waan ta'e biraan dabare eenyuun nama iyyuu dhimmi amma jiru kan keessatti namni gargaarsa nu godhu jiru jechuudha. Gargaarsa wanti tokko nama kadhanne biyya teenya. Gatii sanaannaane wanta ta'e na barbaachisa an bukkeetti jechuudha asii galuudha. Hamma galee ijoolleen keenya hedduun galee achiin achafa. Galeen achiin achafa jedhee kakatee dhakaa rukutee kagatee deemee gaafa jee lamaa jira deebee. Gaafa jee tokko gariin ajjira. Maali? Mikiraatuun birrii sii baadhatee galee wanta ta'e ittiin banadheedhe utuu waan sana dhaqee bakkaan hin gahin birriin sun harkaa urgufamtee dhumuu eegalti. Gatii sanaa dhisa sodaatee ijoolleen keenya deebi'aa jira. Gina subukkeedhaan immoo waan akkasii hojii wanta tokko amma sitti jechuudha gabiidha. Waciidhuma mataa keenyaa qofti gabii waa biraa yoo hafu wacuma mataa keenyaa waan nu danda'u waan nyaannu waan dhugnu waan tokko iyyuu waan nu danda'u bukkeedhaan yoo qabaannee jenne immoo isii of hirkaa qabnu hojiirra oolfanna jechuudha. Isii of hirkaa qabnu hojiirra oolfanna hoggus. Gatii sanaannaan waliin wal gargaarree isinis anis isin gargaaree isinis na gargaaraati. Hundi kan keenya iyyuu gallee akka gallee rakkanne jechuudha. Hammaan subscribe naafis guddisaa anis isinii guddisee isinis guddifadhaa galaa isinis kaffaltii eegalchiisadhaati gara biyya keessanii galaa anis immoo kaffaltii eegalchiifadhee haadhaaf abbaa koo warra yaadetti galee obboloowwan koo kan yaadetti galaa. Isinis warra akkana ilmoo keessan kan yaaddanii jirtan obboleessa keessan obboleettii keessan haadha keessan abbaa keessan abbaa manaa keessan warra yaaddanii jirtanus akkanuma yaada kanaan kaatii walumaan kaaneeyyee jireenya keenya qixa tokkoon immoo xiqqoosii waan jiru keenya support nu godhee nu gargaaree jiru xiqqoosii jechuudha. Waan sponsora nu ta'e xiqqoon masii nu gargaaru wayi yoo argannee jenne ishee harka keessaa bakka tokkorra oolfanna jechuudha. Kanaafuu beeksisa keenya irraa ba'uun hin jiru lammaffaa beeksisa keenya irraa ba'uudhaan wanti nu cannaqu hin jiru. Wanta akkasii bukkeedhaan yoo qabaanne jechuudha. Waan nu gargaaru wayii waan gareedaa yoo bukkeedhaan qabaanne beeksisa keenya irraa ba'uurraa wanti nu gargaaru tokko illee hin jiru. Beeksisa keenya ba'uurraa beeksisa keenya dhiifnee deemurraa wanti nu cannaqu tokko illee hin jiru jechuudha. Beeksisa keenya bukkee teenyee jara sana ilaalaa biratti ilaalaa jara jaallaluu nu jaaqallaba beeksisni biyya kana keessatti amma akka jirutti wanti nutti hanqate tokko jara. Wanta amma qalbii nu cabsee nutti hanqatee jiru tokko yoo jiraate jara nurraa fagaachuudha. Kanaafuu jara bukkee keenya geenyee jara wajjin jiraannaa akkasitti jireenya kan keenyas
gammachuudhaan jiraannaa warraa wajjin. Kanaafuu bukkeedhaan maala eegallu wanta ta'e waan miidiyaarraan hojjennu waan silkii qofaan hojjechuu dandeenyu. Isinii galee uma silkiidhaan hojjechuu dandeenyu tokko haa eegallu yoon jedhu ofii eegalee fayyadamee miti. Isinis warri eegalle eegalama. Anis immoo eegaleen jira na gargaara naaf geessisa bootaa namni ga'uu barbaadu sanaan. Ishee obboloowwan koo annaa akkasisiniin jechuun barbaada. Adara nagatinaa subscribe naa godhaa. Ilaalaa ishee aduun jechuudha lixxeetti ilaalaafti diimattee jirti. Kanaafuu likoo diimataa rashee malee markiin koo akkasii miti magaala. Viidiyoo isaan irratti argitaniittu magaala akkan ta'e garuu ija aduutti aduu siigzee macarrashaa baatu sanarra dhaabbataa jira. Gatii kanaaf akkas bareeda maal qabatuun akkas bareede gisee kana. Akkasisiniin jedha tokko zimmadee namuma kootuuf dannaqa. Obboloowwan koo adaraa ishee subscribe naa godha adaraa keessan warra argitan hundinuu jajjabaadha subscribe naa godhaati. Viidiyoo koo moo gizee bantan xiqqishuu dhaggeeffataniin dhiisinaa ishee ምክንያቱም subscribe laayikii qofaa miti kan barbaachisu. Saatii ammoo barbaachisa jechuudha saatii 1000. Kanaafuu viidiyoo koo banaati hamma dhumaatti dhaggeeffadha. Kana qofa osoo hin ta'in viidiyoo koo hundumayyuu gizee argattanii warri na gargaaruu barbaaddanii hundumayyuu banaa dhaggeeffadha ishee. Hundumayyuu banaati dhaggeeffadha. Yoo gurraan dhaggeeffachuu jettanii gurratti qabdanii dhaggeeffachuu giddeetaa hin qabdan. Bas banaa. Silkii keessan irratti banaa yoo sagaleen kollee isin jibbisiisee jedhee ana gargaaruu barbaadanii walaakin sagaleen kan koo isin hin mararu yoo ta'e maal gootan beektanii? Silkii keessan irratti banaati dhiisaa deemaa ishee. Banaati dhiisaa deemaa isiniin jechuun barbaada. Kaza banaa sagalee gadi qabaati dhiisaa deemaa ofii isaatiin daqiiqaa lakkaa'ee cufata jechuudha. Kaza biyaans daqiiqaa 10-15 namni tokko naa ilaalee jedhe yeroo gabaabaa keessanaaf guuta jechuudha. ምክንያቱም ሰብስክራይቢን 1,000 yoo ta'u ginsaatiin 4,000 ta'uu qaba giddeeta. Unataa istaayfachuudhaaf jechuudha. Saatiin 4,000 ta'uu qaba. Saatii 4,000 sana immoo yoo viidiyoo ilaaltannaa guuttan jechuudha. Ammallee tokko naan banne manuu qansaa laayivii ammallee naan banne amma laayivii naa banne jedhutti yoo viidiyoo ilaaltanii naa guuttanii jechuudha. Sakaniin kanaafuyyuu viidiyoo kan koo banaati naa ilaalaa. Wuti saatii silkiin keessan harka duwwaa lafa taa'aa jiraate hojii hojjetaa jiraattanii zimmidhaati viidiyoo kan koo banaati. Istokko godhaa ishee viidiyoo kan koo banaati dhiisaa deema. Kaza ofii saatiin see gizee fixattee jedhe daqiiqaan lakkaa jechuudha. Kaza saatii amma ta'e naaf ta'a jechuudha. Yuutuubii koo irratti immoo dhufe bootaa saatii kan koo naa guute jechuudha. Gatii kanaan naan obboloowwan koo olmaasii kana naaf olaa isiniin jechuun barbaada. Tokko keessan dhaabbataa jira laftis dukkanaa dhufaaran beeksisa yoo asirratti saatiin akka jechuudha manni aduun baddee. Kanaafuyyuu adaraa anis viidiyoon kan keessan gizee ilaalu hamma dhumaatti ilaala. Maaliifi daqiiqaa kan isin barbaachisu waan beekuuf saatiin akka isin barbaachisu waan beekuuf isinis hamma dhumaatti ilaalaa ishee. Saatiin akka na barbaachisu ni beektan. Tokko naa guutuudhaaf saatii na barbaachisa jechuudha. Unataa istaayfachuudhaaf subscribe qofaa miti saatiidha. Lamanuu wajjinumaan deema jechuudha. Kanaafuu si wanti isin gochuu qabdanu saatii naa guutaa isiniin jechuun barbaada ishee. Saatii naaf guutaa ilaalaati viidiyoo waan gadhiisee hunduma isaa irra deemaa amma dhumaatti naa dhaggeeffadhaati. Naa ilaalaati banaati hojjechiisaati. Saatii naa lakkoofsisaa isiniin jechuun barbaada ishee obboloowwan koo. Galatoomaa dhaggeeffachuu ammoo naatti sagaleen isinii qabe kana abbaan dhaggeeffattan rabbiin isinaa milkeessu kan keessanis isinaa gargaaru. Inni ilmoo ofii yaade ilmoon isaa irraa fagaatee jiru ilmoo isaatti nagaan isaa galchuu. Inni obboleessa isaa tokkichaan guddiseenaan irraa fagaatee jiru obboleessa isaatti nagaan isaa galchuu. Inni haadha isaa abbaa isaa yaadee jiru haadhaaf abbaa isaa nagaa godhee fi gammachuu jaraa dhaggeessitee nagaadhaan isinaa galchuu. Inni akkasumas abbaa manaa ofii yaadee hawwee jiru immoo rabbiin hawwii isaa galmaan ga'ee fi abbaa manaa isaatti nagaadhaan isaa galchuu isiniin jechaa. Inni ilmoo qabdanullee ilmoo keessa rabbiin isinii guddisee boota gaariidhaan isinii ga'ee isinis immoo nagaa gammachuudhaan itti isin galchee nama guddifatee sadarkaa gaariirraan gaatu rabbiin isin haa taasisu obboloowwan koo. Isinis immoo naa gargaara anas immoo
akkuma keessanii kana keessaa isin keessaa isa tokkodha. Kanaafuu subscribe naa godhaa. Obbolowwan koo. Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh.